Nanawwe na hawwisiisa. Na hawwisiisa. Foonuma lukku tana nyaachuun na hawwisiisa. Anqarshiin qabu humna dhabuun na gaddisiisa. Takka zayiti takka barbarre na duchisiisa. Maaloo shunkurtii fi qimamii gadi nu dhiisa. Anarraa hojjetame bara. Asliin maal jedhaa? Dhaggeeffadhu waan beeku qabdu asli jechuun faazirii kiyya. Galee namni abbaa tokko qofa osoo hin taane abbaa lama sadiin qaba. Saniifuu kabajji asli okkee. Ani safaana girgirriin barbaadu baay'isee girgirris waan an gochuu qabu miti safaana. Inni homaa saggashu. Ani waanuma jiru as biyya keessaa fixaan jira. Asli jechuun my father. Ati sirn irraanfadhe siimu. Si guddisee? Nama gubara maskitaaniti manni kun haarawaa har'a ganaa daa'ifii seene tiktookii haarawaa kiyya fooloo godha. Isiniif hin deebisa giseen gabdee. Guys, double tappis godha ishee double tappillee hin godhamu. Akka miree maakiika. Nagee alhamdulillah. Baay'ee bareedaa ramma. Maalitti? Taap sagalee kee dhaga'ama. Amma dhaga'ame. Silkitti bilbilame. Sagaleen kee dhaga'ama Oromoo. Prince Boss abbaati. Ulfaadhu mangisti. Dubbadhu gaa. Eshi. Thank you. Ajri haara manni kun haarawaa fooloo godhadha. Maki yeroo kolfitu dasname taphai. Oh, dhalatu. Misgaanaa kiisaa gabamu. Taphattu taap godhaa jee. Taap godhaa ishee yoo barbaadanis dhiisaa waan maakii dhufu. Oh. Igira mangadii keessan garuu taap gochuu dandeessu. Hin turte barsee gaan ture bar. Tuufaa fi beelloo keessa kan nu galchan sanii ati akkam jetta? Xuruu dhakaa. Dhaggeeffadhu wallaahi azim addunyaan girgirootee jirti uummata kanatti himimee waan takka jee. Gizeen keessa dhaabbadhe ati suufarra dhaab. Ani sanuu as jiran ati as jala sakaayini. Min maalat no? Sirrii miti uffata aadaatiin ni dhagochuu qabdu ture. Veelloon barbaannu nuti sabboontoon uffata aadaatiin ni dhaanti. Marfii diratti. Marfii diratti. Maal?
Limmee diratti. Akkam? Limmee maasii deeyxee hospitaala ni diratti. Iddoo kana moo? Eegaa maa qaxxaree. Intinidha. Natto eetinnoo kana. Oh, ni qabda bareeda. Jaalattee? Kaachuu! Yes! Foonaadha ko. Namoota. Okay. Okay. Inoo abeektaa? Safuu. Natto eekanaaf. Safuudha. Maali? Okay, isa kan intini. Bakka arginaan hinga. Okay. Ispoortii minaamin hojjedheen miti otoon hojjedheen moo beektaa tu. Amma adabbii na himi namoota jirta. Ati akkamii guddaa yeroo ta'uu jaalatta moo akkamii? Arabsa. Adabbii nati. Adabbii nati. Qaanii isa arran argee ganaawu. Xuuncaa? Chiggiriin hin jiru. Amma okay na himi adabbii. Siiska paakii moo maal isa jedhan sana beektaa? Hin beekuti. Adabbii na himtu amma. Itti agarsiisu? No. Isin barbaadu. Siiska paakii jedhu santiniin. Siiska paakiin jechuun isaas garaarratti siiskiin ja'an beektami taatu. Qoy beekuu qabda kaa siiski paakii. Siiskiin ja'adha. Dirri. Adabbii na himta. Adabbii. Ashi garuu nama hiriyoota kee dubartoota minaamin gaggaafadhu ishee siiski paakii maalidha jedhe. Siiski paakii jedhu dhiirri siiski paakii qabu baay'ee barbaadama dubartoota biratti. Ni qabdaati. Siiski paakii? Bakka maaliin gaafadha? Maaliif hin gaafadha? Siiski paakii akka maqaasaa qabadhu ishee siiski paakii jedhama ishee. Akkan irraanfanne. Miti qaju siiski paakiidha. Siiskiidha. Intini maal goota masalash qixaaxiin kee. Maal? Sabin moo siiskiidha. Ayyee. Amma adabbii na himiree namoota qabadhu amma kana. Adabbiin tokkoffaa har'a sirriitti adabamta ishii maaki? Sirriitti adabamta ishee har'a. Adabbiin tokkoffaa asirratti raachuudhaaf jettee barreessita. Inni meeqasitti magizee mana galu san adabtaa beeka hojiin jira wanti barreessan. Yeroo hundaatti manni keessa. Gaafa biyya dhuftu moo? Bika hojii aannan hojjedha. Yeroo hedduu bika hojii ta'a. Mana garuu ni galama yeroo biyya ammaa miti garuu. Yoo. Mana nan qabare. Chaaruma jiru waanuma tokkoon kolgeetiidhaan barreessishi. Kolgeetii harka keerraa akkas goote. Maali? Kolgeetiin hin barreessu. Maaliif? Hin barreessu. Koo maaliifidha? Inta kusaatti. Kan Itoophiyaa jiruu fi kan biyya kana jiru adda. Kan biyya jiru laadha kanas jiru moo furtuudha? Maali ati Bujumburaa jirta moo? Burundi. Burundi hin jira. Achi Bujumburaa keessa? Adabbii biraa. Oshi maal goota seete? Sirba jaalalaa. Ati sirbuma jaalalaa bakka hin beeku. Intini. Maaki dhugaa rabbii girgirii dhiisi. Jaalatamuu malee jaaladhuun beeku kanaan duraasa jedhu sirriitti sirbita.
kaatee sirba isaa bantee kaatee kanaas xaggaatee naa sirbi. Itti bani aayee. Iga. Silkii lamaan qabu ani tokko qofa hin qabu. Anillee itti inni hin qaba garuu hin dalagu amma isaa kanatti. Hayya akkamsi haa ta'u. Sagalee keeti. Hin beeku maal jaa sirbii? Namni baay'ee si jaallata miti dur. Waan akkasii. Sirbichi maal jedhaa? Jaallatamee malee jaalladhee hin beeku kanaan duraa. Badafuu. Samboo dhumarratti yookaan dhumaa hoo? Dhibee nama jaallatee amma reefuun argaa jira. Maal naan jettee maakii ko? Ati hin dhageessu isa waan nan jiru. Giddu gidduutti sagaleen keen kukkuta bara. Sirbii fintal. Amma dhaga'amaan jiru. Hin dhaga'aa? Amma dhaga'a. Maal isa irraanfadhee bal'aan? Sagaleen keessa Amman dhaga'aman. arramanni kun haarawaa taaptaap godhaa fooloo godhaa yeroo duraatiif laayifiitti seenu kiyya. Duu akkam irraa dhalta booru sirba jaalaa kan shamaddadhee dhufee yoon isee sirbeewu. Taatii saammaa. Sirbi amma. Kaamma tiriidantii afaan keessa na belbelchu jira kaatii ergite jechuudha. Gubadhee kanuma adabamu gubadhee akka malee tiriidantii. Eshi akkasitti. Tiriidantii maastaawoqiyaa isa ijoolleen hojjetan argiteetta miti.